Hannaa Jaamtii umrii isii waggaa 21tti miseensa paarlaamaa biyya Niwuzilaandi taatee muudamte. Kan isin dhageessaa jirtu sirbootuu hin taane Haakaa Jaamaa. Akkuma nuti geerarsa fayyadamnu sabni Maa'oodii Jaamuu biyya Niwuzilaandi keessatti sirba Haakaa Jaamuu kanaan gaddaaf gammachuu isaanii ibsatan. Eessattuu gareen kubbaa miilaa beekamtuun biyya Niwuzilaandi Bilaak Bool Jaamtee beekamtu jalqaba gisee dirree kubbaa seentuu garee faallaa isii fuuldura dhaabbachuudhaan Haakaa sirban. Kanaanis Haakaan addunyaa irratti beekamtii guddaa argate. Sabni Maa'oodii niqqisaati yookaan tumaa fuula irratti waan tumataniif sirba Haakaa kana gareedhaan yeroo taphatan akkanatti nama sodaachisu. Hannaanis paarlaamaa irratti yeroo faranjoonni saba isii Maa'oodii irratti dhiibbaa gaggeessuuf jedhanii isiif carraa laachuun ati hoo maal jetta jedhanii gaafatan ani Maa'oodii bakka bu'een dhufe mormii koos kanaan hin ibsa. Addunyaa teenyarraa biyyi jawween keessatti hin argamne Niwuzilaandi. Niwuzilaandi uumamaanis baay'ee bareeddi. Aannan ankara oomishuunis beekamti. Hoolaa fi horii baay'ee qabdi. Kana malees simbirroon kiwwii jabdu tan gooflaa hin qabne yookaan hin bararre Niwuzilaandi qofa keessatti argamti. Addunyaa teenyarraa biyya waldhabbii yookaan immoo yakki keessatti hin raawwatamne jedhamtees beekamti. Jireenyaaf baay'ee mijooftuu waan taateef lammiileen biyya alaa faranjoonni baay'inaan lammummaa argachuudhaan biyyattii keessatti argamu. Kanaafuu miseensa paarlaamaa keessaa Ingilisoota, Ameerikaanotaa fi Awustiraaliyaanonni baay'inaan jiran. Sabni Maa'oodii dhalattoota biyya Niwuzilaandi beekamaadha. Faranjoonni immoo baay'inaan biyyattii keessatti waan argamaniif paarlaamaa keessatti akkasuma isaaniitu baay'ata. Kanaafuu egaa saba Maa'oodii irratti dhiibbaa gaggeessuudhaaf kan yaalaniif Hannaanis kana mormuudhaaf miira keessa waan galte fakkaata. Uummanni Niwuzilaandi parsantii 86 ol magaalaa keessa jiraatu. Magaalonni gurguddoon biyya Niwuzilaandi keessatti argaman Ukulaandii fi Wiilingitan jedhamanii beekamu. Miseensa paarlaamaa biyyattii keessatti paartiin faranjootaa Aktii jedhamtee beekamtu. Paartiin saba Maa'oodii bakka buutee miseensa paarlaamaa keessatti argamtu akka bahu murteessuudhaaf xalayaa barreessan. Kana irratti mormiin Hannaan dhageessiftee biyyattii guutuu wal gahuudhaan sabni Maa'oodii guutumaa guututti hiriira bahan. Bakkaan faranjoonni dubartii kutattuu Hannaa jedhamtu of keessatti irraanfatanii jiru. Xumureen jira guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabadeen isinii yaadda chaanaali sabiskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuun dagatanaa isiniin jecha horaa bulaa.